bahar ayye ayye amma duba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota keenya jirre jirtu isin jechaadha. Asumaan salaamanni keenya gaa hawwanne irraa buqqee lafa ibsanitti isin haa gahu isin jechaadha. Maameen gaa amma bakka dalagaadhaa jira. Oduu takka takka dhagee uumatti hin jira. Waa'ee gartee formaatiin markazarraa baddee amma gartee gaa balaan biraan dhalatte dubbiin ta'a ajaa'ibaati. Wal'aansaa geessinee achi badde dubbiin jajjabduudha. Wallaahi hedduu takkaate fadhee dhugaa rabbiitti amma gaa bahariis kunoo barbaadarra jira. Jawaadiinis barbaadarra jira. Anis maaliin dalagaa miti ka'eetiin deema. Ni barbaanna gaa silaa dirqama yaanee barbaanna magaalaa keessa. Yaa obboleessu bara namaatti maal nu mudate dubbiin ta'a ajaa'ibaatiin nu qabate. Anillee gaa jawaadee wayyaa isiillee markaza geessinee rabbi gartee haa fayyisu jennee du'aatti wal jirra jidduudhaan gama dalagaa as dhufe akkumaan as dhufeeniin gartee dubbii tan dhagee mee du'aa'ii godhaadha. Mucaan tun gartee nama gartee gaa ilmoo namaati sabboontuudhaas ni beekan har'a isii faarsuudhaaf yookaan isii wanni jechuudhaaf miti waan isin taate ni beekan jechuudha. Garuu rakkoo isii mudachaa jirtu ni beektanii dhuguma isa ilmi namaa tokko yoo ni gartee nama jaalate sadarkaa kanatti roorroon namarra geessi. Tana hunda fitinaa gartee namni godhu jiru zakkoodha. Zakkoon ammoo waan facaafate haa muratu dhugaa rabbiitti dubbiin jajjabdu jechuudha. Wallaahi rabbiin mee nagaya haa godhuuti. Nagaya rabbi nu haa buusu isiillee rabbi haa fayyisu yaanee barbaannamee du'aa keessanii cinaa dhaabbadhaadha. Amma isii barbaanneetu arkuun akka jabaadhaa beeka dhugaa rabbiitti. Yey saboo jechuun akkanumaan dhagee dubbii san bar dhugaa'uun seeneeti ati amma silaa isiin baduun dhugaadha. Ayyee ayyee amma duba dubbiin dhugaa jechuuf deemtan isa hoo safaata akka namaa gootansa. Ayyee ayyee akkamitti haarisa jila san biraa baati hoo saboo dubbii hanjamaa dhiisaa kaasa maalisa arra jettaniiti nama fayyaa hin qabne mana yaalaati hattani markaza hattani nama ifiifuu fayyaa hin qabne ka ifiifuu shiiriidhaan dhamaaftan dhiiga aboo yoo akkanatti sinii baddi yoo akkanatti sinii badde mee ni argitan qabu labaa harkattan isinii fi gartee warreen gareen akka teessaniitis jechuudha. Yoo akkanatti isinii badde lafaa harkattan wabillaa kariim inshaa Allah akka feetellee taatu miidhamte obboleettiin ta'e itti gootan akkamitti gartee markaza dheexanii gartee dubartii itti gootanii itti baaftan akkamitti itti yaattan akka isiin hin fayyineef
garuu fayyaa fi gartee fayyadabaas harkaa qabu isin gartee sababuma taatan malee rabbi malee hin jiru. Tun mokkora ammoo mokkora kana jalaa baatu akkanatti naftu ittiin milkooytan milkaa'uudhaaf hin teessanis rabbiin ammoo jabaadha. Ka dukkana meeqa keessa nama dabarsu guyyaa kanaas dabarsee waa hundaa'uu fiduuf taa'a milkiidhaas fiduuf taa'a dukkana tanaas dabarsee ifaas fiduuf ta'a. Akkasii gaa daawwattoota keenya dubbiin jajjabduudha kunoo gaa furmaatee baafatte ammoo namni gartee furmaatee tana baase dhalaa malee hin jiru. Maaliif dhalaatu gartee bakka san seenuu dandeenya malee nuti seenuu hin dandeenye. Amma gaa dubartiinis shira kana keessatti nu bitamtee jirti jaaramtee jirti jechuudha. Zakkoo qofaa mi zakkoon nama hedduudha jaaree jira dubartii irraa xiqqaa fi guddaa irraa jechuun hundaa'u. Suni daawwattoota keenya bakka itti teenyu qabnu ijoolleenis kophaa jirti Fatiyaanis gandi jirti yaani anis karaa kana gartee gaamee naannoo gartee silaa gartee markaza dhiyaatu kanaamee laalaatiin ol ba'a malee خيرuma godha yaa dubbii jabduu nu qabatee daawwattoota keenya du'aa'ii nu godhaa nu cinaa dhaabbadhaadha rabbi nu haa gargaaru hedduu takkan wajjii rakkatanii ammoo obboleettii keenya sana akkaan je'ee gartee irraa muramu qabu akkaan je'ee ala dhiisu qabu rabbiin gartee nu haa gargaaru du'aa'ii nu godhaa du'aa'ii teessan nu cinaa dhaabbadhaadha haala hamaa keessi jirra sunif daawwattoota keenya mee waan irra geenye isin hubachiifna rabbi gammachuu nu haa dhageessisu. Wallahi yaabo waa garaan nu gubate gamanaan ugaa qabne gamasiin hikkatti gamanaan ugaa qabne gamasiin hikkatti gamanaan ugaa laafatti gamasiin jabaatti dubbiin jajjabduudha. Yaa hawla walaa quwwata illaa billah. Yaaboo tamuma taseentee baate tun tamuma takkana goote yaa jakkoon kun mee intala tana maal irraa fadha maal abbaasaa irraa fadha ilaa hanga dubartiidhaa itti jaaree kana godhuun tun dubbii ajaa'ibaati dubbii baasaati. daawwattoota keenya du'aa'ii nu godhaadha rabbi nu haa milkeessu fayyaasiitii mee amma gaa irratti dalgan amma furmaateedhaas maaliif irratti qoblan jechuudha. Bahar ayye ayye amma duba aboo jakkoo dhaqee baase moo akkamit bahe akkamit baate jarrumma dhalaa itti bitame boo dhalaa nu bitamee jira. Awoo bahar keenya dhalaanis nu bitamtee jirti dubartiin nu bitamtee dhiisee eega furmaatee chii baasan duba maaliif jirtammee maal godhu jirtan? Way ajaa'ibni nu qabatee duba amma eessi jirtan? Aboo mee anis isinittiin dhufaatii haa obboleessu amma duba bakki itti teenyu wayi jirti duba dubbiin. Mee haa magaalaa keessa facaanee barbaanna haa dirqamaati mee waan irra geenye wal hubachiifna. Ayyee. Yalla ayyee taateeti mee waan irra geesse wal hubachiifnaanis karaa silaa gartee wanni kanaas kaangaan ol deemu kanallee iyyaafachaatiin namoota silaa gartee naannoo san jiru kaamee bilbilaanis ni hubannaati isinii mee aboo rabbi harka qullaa nu galchin gaa.
hayyee taateeti aboo rabbiin haa gargaaru yaa ho'itii mee jabaadhaa kaamee waan irra geenye wal hubachiifnaati ijoolleen amma hafatiumaa bira jira yalla hayyee yalla hayyee hayyee taate bakka dalagaatiin jira birraa amma beetiin deemee barbaada ijoolleen isaaniis kophaa jirti akkasitti haala gaarii irratti haa walquba qabaannu mee kheyrii rabbiin haa dhageessisu waa ilaaluun haa dhaabbadhaadha isin malee nama biraan qabnu lammiilee teenya qaqqaaliiwwan dhiiraa fi dubartiidhaan wallaahi wal malee humaan qabnu isiinis gartee isin malee humaan qabdu rabbiin gartee obboleettii ta'e tan rabbi haa fiiju gammachuudhaan ilmaa isii keessatti rabbi haa deebisu wallaahi nama dhibdi shirri bara kanaa hedduu takka gartee ulfaataadha haalli gartee akkaan hamaadha bakkaan itti taa'uun qabu dalagaas walitti dhiiseetumaan biraa deema maaliif lubbuu namaarra wanni caaleen jirtu hallayyaa dalagaalleen hallayyaa haadheetu akkasii daawwattoota keenya rabbiin milkiidhaan gartee waliin nu haa deebisuu jechaadha waan irra geenye wal hubachiifna asumaanuu ilmaan oromoodhaa marti keessan iyyaafannaa furmaateedha nama yuutuu roga jirtan namni furmaatee argitan viidiyoo kanallee sheer godhaadha ilmaan oromoo hunda biraan gahaadha keessaa ijoolleen sanaa keessa jirtan akka gartee yooniif ka furmaatee argitan taate iddoo jirtanirra nu qunnamtan isin jenna akkasumatti gartee ilmaan oromoo marti keessanuu jechuudha wallaahi hedduu takka nu gargaaraan cinaa dhaabbadhaa warri furmaatee argitan keessaa warri gartee magaalaa yaman gartee magaalaa sanaa jirtan furmaatee bakka argitanitti yoo argitan anaa fi jawaadee fi baariis ta'u fatiyaas ta'u ilmaan oromoo warreen jiranis gartee qaamaanis balloodhaas ta'u gartee nuuf bilbilaadha nuuf bilbilaa obboleettii ta'e tana baddee jirti markazarraa baddee fayyaan qabdu garee shiraa gartee warra shiran irra yaalsanii waan kan hunda godhu jira suniifuu shirri kun akka fashalaa'u nu cinaa dhaabbadhaa hawaasni keenya martinuu sheer godhaa wal biraan gahaadha viidiyoo kana bakka gartanitti jechuudha iyyaafannaa furmaateedha doktar furmaatee rabbiin gartee nu haa milkeessu isiyyoon cinaa dhaabbattan malee arra furmaatee gartee arguu hin dandeenyu suni daawwattoota keenya wallaahi asumaan hundi keessanuu iyyaafannaa kana wal biraan nu gahaa isiniin jenna galatoomaadha waan hin joon beekuna dhibdii dubbiin gartee hedduu takkaan gartee xiiqii keessa galee jira akkasii